Dorgommiin qormaata barnoota herreegaa kun barattoota guutuu biyyaa irraa manneen barnootaa hedduu irraa walitti bobba'an 5,000 ta'an jidduutti akka geggeessame himame. Moo'iboon Muluu barataa kutaa 12ffaati. Mana barumsaa bultii addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barataa. Dorgommichaaf manuma barumsaa bultii addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa barattootni 50 ol akka hirmaatan himame. Marsaa sadaniinuu darbee barattoota injifatan 8 jidduutii tokko ta'uu kan sagalee Ameerikaatti hime Moo'iboon gammachuu qabu himuun qabxii kana argachuuf tattaaffii taasisee dubbatee jira. Saampiloota kanaan dura jiran shashaakallee akkasumatti ture kan nuti deemnee qoramne tattaaffii mataa kootiin tattaaffii manni barumsaas na gargaaree Dooktar Gosaanillee akkasuma Yuunivarsiitii Wallaggaa Addaraatti na gargaaraniiru. Dhimma maatii irratti isaan ture irra caalaa kan nu faana turanii haaluma kanaan shaakallaan ture haruma kanaan milkaa'aa ta'uu hin danda'eeraan. Daayirektarri mana barumsaa bultii addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa obbo Mallasa Taaddasa Galataa injifannoo Moo'ibooniin waan adda taasisu barattoota manneen barnootaa muuxannoo yeroo dheeraa qaban keessatti baratan wajjin kan wal dorgomee mo'ate ta'uu isaatii jedhan. Manneen barnootaa kana 8 keessa akka biyyaatti galan kuni manneen barnootaa maqaa gaggaarii qabanii fi kanneen warra siinerii ta'anidha jechuudha. Akka Seent Joosefii fa'aa. Amma warra naannoorraa Baardaar Yuunivarsiitii isteemii isaaniidha. Innis immoo kan kanaan dura istaabilishti ta'ee fi yeroo garaagaraa parsentii 100 dabarsuudhaan kan beekamudha. Qalaamnoo kan jedhu kan Tigraayidha kan achi keessa jiranii kan isaanis siinerii guddaa kan qabanidha. Deebee hawaasaadha. Warri kan garuu manneen barnootaa intarnaashinaal ta'anii fi manneen barnootaa qarshii guddaa maatiin kaffalee barsiisuudhaaf Finfinnee keessa jechuudha ijoolleen milkaa'an kun. Keenya garuu manni barumsaa kun tola kan inni barsiisu jechuudha. Wallaggaa Yuunivarsiitiin manneen barnootaa akkasii keessaa hin ba'a jedhamee namni yaadni keessatti garuu performaansii akkasii kana yeroo argisiifamu gammachuu guddaatti namatti dhaga'ama waan ta'eef baay'ee gammannee jechuu barbaadeen. Akka kan faranjiitti gaafa 16 akkuma guutummaa biyyaatti ijoollota kana irratti hirmaatanii 1-8 ba'aniif karaa onlaayinii yookaan virchuwaalii beekamtiin isaanii kennameetu sirni badhaasaa geggeeffameera. Sirna badhaasaa kanarrattis Moo'iboonis akkuma warra kaanii qarshii 10,000 kenname jedhaniitu nu beeksisanii biraan sartifikeetiin kennameeraa fi dhamaateen manni barumsichaa taasises salphaa akka hin taane kan dubbatan obbo Mallasan dorgommii baatii muraasa keessatti sadarkaa Afrikaa bahaatti taasifamuuf jiruuf illee akka barataa isaanii qaxalee kana qopheessan himan. Abbaan Moo'iboon obbo Muluu Asaffaa Olaanaa Moo'iboon qofaa osoo hin taane ijoolleen isaanii kanneen biroollee barnootatti ciccimoo ta'uu dubbatanii jiru. Qabxii ilmi isaanii galmeessise irrattis akkasuma waan jedhan qabu. Ijoolleen koo hangafti isaas 2 jiru duubarri eegoonis jirti isheenis illee amma najjoo jirti mana barumsaa ifa boru ijoollummaatti waan hin qabeef walqabuma qaqqabataniitu bahannatti fakkaata. Dorgommiitti mana barumsaa kana galee achitti illee nan hordofaan ture almost sadarkaa qabaa 2014 yeroo 10 barachaa ture gaaffiif deebii akka mana barumsaa sanaatti gaggeessaniiti akka mana barumsaatti akka waliigalaattis akka kutaa 10ttis tokkoffaa bahee badhaafame ture. Yeroo ganna na bira jirus hin qo'ataan dubbisaa achittis immoo bilbilaan inuman deeggara. Barsiisonnis illee akka isaan gorsan itti manaa hordofaa daraa keessan jedheen haala isaan irra jiran homauma isaan hangaafa. Egaa kanuma natti fakkaata kan milkaa'ina isaatiif sadarkaa kanarra akka inni ga'u taasisa. Daayirektarri mana barumsaa bultii addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa obbo Mallasan barattoota abdii garee ofii isaanii maatiif biyya isaaniif ta'an manni barumsichaa magarsaa jira jechuun barattoota kutaa 12ffaa barana qormaata biyyaalessaaf ta'anis qopheessaa jiraachuu itti dabaluun beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.